asgoraa waa isin gaafachuu barbaada. Gaafin an isin gaafadhu gaafii durana isin mudatu waan ta'eef yookiin isin mudachuu waan danda'u waan ta'eef gaafii kana keessatti gaafii kana akka deebistaniif keessatti jira jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jamaaltootaa tan warra viidiyoo kana daawwataa jirtan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Amma gara gaafii fi deebiitti lufna na wajjin taagaa maatii isinin jedha. Gaafii an si gaafachuu barbaadu durana haadha manaa godhattee intala osoo fuuteeti yoo fuutee jettee biyya namni hin jiraanne kana keessatti biyya barahaa bakka dukkanaa ta'us biyya kana keessatti osoo namni haati manaa kan kee namni jiru haati manaa kan kee osoo olfooftee dahuudhaaf sitti dhiyaatte yookiin si muddite maal gootamee jireenyaan kee kana keessatti maal godhuun hin deessiftamoo maal gootaat mo'aa deessisuun qabu yommuu sa'aatii san keessatti maal godhuu dandeessamee naaf deebisu. Kana yaa wanni godhamuu qabu lubbuu isii baraaruudhaaf akkuma beekamu waanuma beekne sani giddiidhaan baradhee deessisuu qaba. Mudditeerti ka miidhuu dandeetta daa'ima sana miidhuutti jirta yoo akka itti deessisan mataa galabbatan moo luka galabbatanii baasanii beekuma fakkeenyaaf sa'aatii isaa maal gochuu qabdu? Maal akkuma taa'ame hamma wayii isiin illee beekuu dandeetti isumarraa foormulaa wayii isii irraa hin fudheetiin bakka hamma jiru isii gargaaruu qaba waan miidhamaa jirtu. Osoo danda'u osoo hin taane sa'aatii sanitti fakkeenyaaf isiin muddamteerti isii cinqee jira yookiin luka ta'es mataa ta'ee wanti wayii dhiyaatee jira deemuus hin dandeessu jechuudha. Sa'aatii san makiinaas ta'ee gaarii siin jiranii hin jiran wanti kunniin hin jiru. Mee atta gootee deessisuu qabda moo maal inni mi'aati sa'aatii san keessa furmaanni ati ariifannaa san keessa fiduu qabu? Deessisuu qaba akka ani yaadu. Deessisuu? Baay'ee bareeda gaafiin kee deebiillee deebiidhaafis akkana ishi fakkeenyaaf isin lamaan keessaa atoo maal gochuu qabdanii sa'aatii sanatti? Ani beekaa ani wanti godhu hin danda'u garuu isii akka isin dandamattu gochuudhaaf mokkora aga danda'u bakka aga danda'u mokkora. Jechuun aga dandeettu mokkora qabda beektaa isiin yeroo duutu laaltee eeguurra bakka aga dandeettu. Deessisuma qaba jechuudha. Waan feete haa taatu. Waan feete haa taatu osoo hin taane haga danda'uun hin gargaaraan isii beeku. Ekkoo ishii sarara kana feene baay'ee bareeda. Hordoftootaa fi kabajamtoota jamaaltootaa tan hundumti keessanuu gaafiif deebiin kiyyaa har'aa kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatiinis walitti deebinutti warri YouTube chaanaalii kanaaf addisii taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Nagaa fi jaalala waaqayyoo isin gaafadha.